السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان قال بريد دول ما نورو مرو مكيسر تمرت كيسانو بغنا قال دفتان نورو سنين جرا الردي بيون عندي كيسانو دفتوني بيجي كيا أمني أورومو أمني إثيوبيا كان أفريقيا كان الدنيا بوتو يساتو باقي مدن الردي بسنين جرا وري بيجي ليك يجلا جرتان كاسو ماملتوني ما نورومو عندي كيسانو بكا جرتانيتي غمچون ولين غمني بغرا بنو غمچي سنين جرا warri keessan naayilitanis galatooma kunis hundi keessanuu baga nagaan jiraattan feesbuukii kaanuu godhanii karaa isaanii dhufuu dadhabe karaa kanaan dhufe inshallah akkasii baga maddan gaarii mata dureen amma qabadhee isinii dhufeen gaashee Jawaar Mohammad laattee jechuudha. Jawaar Mohammad baga gammannee baga isiniin gahe jette bishaan Abbayaa dhaamsa dabarfatteemi waasii madhage bishaan Abbayaadhaa sillaalu bishaan Abbayaa Jawaar Mohammad sillaalu maaliifi kalee gurgurame jette adda ka eenyutu deebisee bishaan Abbayaadha adda kan ati baga isiniin gahe jettuun wajjin ta'e hidhuun dandeettanii hin jenne kalee dandeettii ittiin qabdanii beekumsa ittiin qabdanii godhuun dandeettanii wanta dhibba takka dubbachaa turte abbaan kan kee mallastoo soo jiraatellee godha jechaa turteemi dhiifama tayyadha hidhame bishaan Abbayaadha. Bishaan kaleessa isa diiguuf isa cabsuu fi Ijiptii walii galtanii Shaabiyaa walii galtanii saa 24 dalagaa turtaniif dhufne jettan suni akkamitti hadha baga gammaddan jetta uummata Itiyoophiyaatiin. Kakalee irraa diiguu deemtan cabsuu deemtan akka bakka hin geenne Ijiptii walii galtanii bishaan Abbayaadhaa rukutuudhaaf yaadaa turtan suni hadha akkamitti hinjifatamnaan fedhiin teessan hawwiin keessan ergaan diin isin ergate baggaa'uu dhabnaan dubbii gara gangalataan dahan jette baga gammaddan jetta Jawaar Mohammad. In dubbatin siin hin jenne sillaalu wanni Itoophiyaa keessatti dalagamu tokkollee sillaalu jechuudha. Hunduun ta'u jechaa turte ilmaan Oromoo xiqqeessaa turte hogganoota kana xiqqeessaa turte raayyaa ittisa biyyaa jeneraaloota irraa eegaltee xiqqeessaa turte ministeerota xiqqeessaa turte waan beekanii wallaaloodhaan kijibanii jettee TPLF nurra faarsaa turte atseewwan nurra faarsaa turte. Sirna kaleessaa nurra faarsaa turte warra ilmaan Oromoo hadhallee fixaa jiru faandoo walii galtee faannoo taate nutti as deebitee kaleessuma dheengadduma kan miidiyaalee feesbuukilee warraa irra dhihaatte nu xiqqeessaan turre mootummaa kana xiqqeessaan turre hadha eessaa dhufte eenyuti namni bar yoo mootummaa morme yoo siyaasaa dalage ni jira. Siyaasa dalaguun mootummaa mormuun mootummaa akkitti morman ciraacha laafaa mootummaan sun qabu dadhabbina mootummaan sun qabu qeeqaatti dalaggaadhaan uummata dalaganii uummata as bahan malee dhibbaa dhibbatti mootummaa san arrabsaa wallaalaa jechaa garuun dhaqu jechaa ergama waan dhibba takka awwaamaa mootummaa mormanii gadi hin gaane jechuudha. Ati jibbaa Oromoo qabda. Jibbaa saba kanaa qabda. Diina Oromooti ati. Namoonni jabaa keenna goota keenna siin jedhan. Yoo goota taate beekaa taate beektota kan wajjin dhaabbattee guyyaadhaa kana silaa ilmaan Oromoo waliin silaa gammachuu kana qoodamtaadha. Yaadda namni silaa bakka san dhaabbatee bishaan Abbayaadhaa eebba san gubbatti argamu keessa nama tokko silaati. Garuu waan kalee dubbatte waan kalee dalagde waan dalagaa turte haa kalee galgalaatitti of duba deebi'uuf laala. Maal keessa ture maal dalagaa ture eenyu waliin dalagaa ture gahee keessaa qabdaa bishaan Abbayaa keessaa bishaan Abbayaa keessaa gahee qabdaa yaadaan gahee qabdaa qaamaan gahee qabdaa wareegama bishaan Abbayaa irratti ilmaan Itoophiyaadhaa kafalaa turan raayyaan ittisa biyyaa kafale diraayiveroonni warri gartee makiinaa gurdaa fe'aa oofan warroonni achi dalagan ummanni keenya kafale kafaltee guyyaa takka. Kanaaf yaa Jawaar Mohammad kaleessiidhaan lakki dhiisi waan saba kanaa waan gartee biyya kanaa abbootii dhimmi ilaaluuf dhiisii siin jenne jechuudha. Abbaa dhimmi ilaaluufi dhiisi. Akkuma abaartitti akkuma balaaleffattetti dhiisi malee adha baga gammaddanii baga injifattanii jechuun kan kee eenyuun sifaa abar diinni Abbayaadhaa namni abbaan akka hin hidhamne Ijiptii wajjin dalagaa ture namni saa 24 dhufne dhufiitiin tantee bar bishaan Abbaa hongeessu
mootummaa hadha isin injifate kana hongessuudhaaf dhufne jechaa turte jechuudha. Kanaaf bishaan abbaa qofaafuun katabne hadhallee ololoota keessatti oofte qabda. Dhaamsa dabarfatte qabda. Baga isiniin ga'e baga gammaddan uummata Itoophiyaa qofaan hin jenne. Osoo hagas qofa jettee dhiiste xiqqoo ni fakkaatti. Hin fakkeessinellee hadhallee. Maaliif dhukkuba si keessa jira? Dhukkuba si keessa jiru san tufte hadhallee. Dhukkuba si keessa jiru tufte. Guyyaa hadhaa guyyaa gammachuuti bari yoo silaa gammachuun si dhagamte hadhaa yoo gammachuun si dhagamte baga gammaddan jetteet bira kuttee waan biraa silaa katabda bakka biritti. Peejima san irra fuuduma san irratti baga gammaddan jalatti summii tantee dhukkuba kee tufte jechuudha. Eekaa akka keetitti uummata qabachuu barbaaddaan akkasii qabsaaf godhuu barbaadda. Dura waa'ee qabsoo baradhu akkatti dhaamsa dabarfatanillee akkatti uummata qabatanillee akkamitti akka mootummaa mormanillee kilaasii seentee barachuus keessa uumamaan hin qabdu kaa. Wanni barumsi ka guyyaa keessa baratanii kanaan fayyadu. Barumsa uumamaan qaban kennaa rabbi namaa kenne hayyummaa ilma nama guddaa ilma hayyuu ganda hayyuu keessa beekaa keessa dhalachuudha guddachuu. Wanni beekaa nama godhu garii namaa kutaa laakka'uu si'a never ever kutaa laakka'uun sii dabala. Beekumsa uumaan qabdu hayyummaa kennaa rabbi sii kenna irra sii dabala malee yoo kennaa rabbi ganama siin kennin haga feete osoo baratte garuu dhattu. Miiliyoona agastu barate addunyaa kana keessatti. Nyaatee dhuguu mindaa isaa fudhatee galuu ilmaa isaa guddifachuu malee fingarpiriintii kaa'uu hin dandeenye. Irra guddaa warra baratee warra fingarpiriintii yookaan ammoo ashaaraa osoo hin kaatiin addunyaa tana gubbaa galee jechuudha. Maaliif? Barumsa guyyaa keessaa qofa barate. Wanni nama barbaachisu uumamaan ilma hayyuu ganda hayyuu keessa saba beekaa keessa guddachuu. Tarbiyaa yookaan ammoo ijoollummaa irraa namni abbaan haati iskuula haati nama guddisuu abbaan nama guddisuu ardaan gandi ollaan keessa guddatan ganda beekaa ta'u. Kanaaf wanna hedduu siyaaf of duuba deebi'i qoradhu baradhu gaafadhu manguddoo jirra. Kanaaf wanni gabaabdumatti isin jechuu barbaadu dhaamsi kee kun hadha Jawaar Mahaammad warra isa fakkaatuuf warra hadha nu wajjin buxxuuluu barbaadu warra hadha nu wajjin utaaluu barbaadu warra nu wajjin gammaduu barbaadu isin dabarte. Nu ajjeesuu barbaadaan turre kalee maal nurratti daladdan mootummaa kan wajjin dhaabbachuuf haqa teennaaf dhaabbachuuf mirga keennaaf dhaabbachuudhaaf waa meeqa nurratti dalagan gocha meeqa nurratti daladdan morka keessan bar gochi isin nu gootan akka morkan akka jabaan akka waan qabne irra ciccin akka waan jenne bakkaan geenu nu godhe jechuudha. Galatooma Jawaar Mahaammad keessaa galatoomati. Waa hedduu akka daran jabaanne cimne gaara ba'uu hin dandeenye hunda yeroo silaa baanuun duratti akka baanu nu goote jechuudha. Waan silaa yeroo dheeraa nurraa fudhatu yeroo gabaabduu keessaa akka xumuru nu goote. Galatooma. Booranni uleen daalleef daafanaan yookaan ammoo jechiin jecha gara bireetti gara yookaan arsiitti garaatti uleen gowwaaf sodaattuun namaan dhahu nama jabeessaa jedhe Booranni. Gochi keessan nu jabeesse. Warra haqa kanaaf dhaabbate dhugaa kana waliin dhaabbate wareegama barbaachisu kafallee bakka jenne akka geenyu godhe jechuudha. Kanaaf baradhaaf duba deebi'aa laalaa maal dalagaa jirra eenyu waliin dalaguu jira eenyu irratti dalagaa jirra. Namootuma bututtuu waan gartee sodaachisanii xiyyanii karaa irraa deebisan akka wayyaanee sana akkas seetanii akka sirna kaleessan seetanii sirni hadhaa isaa miti. Warra itti iyyanii karaa gubbaa deebisanii miti. Warra yoo itti iyyan jabaatu. Warra yoo itti iyyan nama hin dhageenye. Warra hojiitti amanu. Warra sodaatu miti. Warra gartee gajjedhee shushulee yookaan ammoo dhokatee waa dalagullee miti. Dhiira walirraan hafneetu hojii seenaadha. Bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa jiddu galeessa. Nama xiqqaa jagnoota hayyoota beektota warra murannoo qabutu hojii seene. Never ever kaayoo dhaabbichuun dhufeen irraa deebisuu hin dandeettan. Hin ifaajinaa. Yeroo keessanillee hin gubinaa. Hin deebi'u waraabessi gaangee nyaatee laman deebi'u coomni gaangee jedhe. Uummata Oromoo saamanii nyaachuun saba kana siif akkas ta'e jedhanii
suufa ittiin uffachuun, farshoo ittiin dhuguun, mana ittiin ijaarrachuun, xiyyaara ittiin yaabbachuun, hoteela qaqqaalee addunyaa keessa deemanii ittiin bashannanuun haga duraan dabarte jawwee. Lama gartee nan koobanii jetteedhaan takfiin bakka takkatti. Oromoon lama gartee hin sobamtu. Dhiirti jawween yeroo lama hin ciniintu bakka takkatti. Kanaaf bishaan Abbayaa xumurame, Asabtu itti aana, jallisoota hagas muummichi ministeeraa kalee dubbatanii jiranii piroojeektii ati yoo dhageette gartee dhageettemi ati gaggabdee lafa dhooftu san maal fa'a? Itoophiyaan maal jedhaa bichuun nukireela eegaluu jirraa jedhe nukireela. Gitte jawwee warri ati wallaalaadha jettu homaan beekanii kutaan laakkoofni si forisi fakkaataan jedhan ergamtoonni Egypt, ergamtoonni Shaabiyaadha, ergamtoonni TPLF, nafxanyoota sirna kaleessa hundi keessanuu dhagaa. Ganaa dalaga, inshallah. Ganaa wanna gartee addunyaan tun daladde olitti addunyaadhaaf akkuma biyyoota birii namni faarsu gartee biyya akkasii akkas daladde akkas gooteedhaan san inshallah rabbi biraa taate nullee waan haarawa teknoolojii haarawa dalannee gabbaasuu deemne inshallah rabbi biraa taate. Kanaaf akkas waliin beeknu bara waliin beeknu rakkoon teessan waliin beekne Jawaar qofaa miti fakkaattonni Jawaarii ka biyya keessa illee biyya alaallee jirtu mootummaa kana keessa illee teettee shira daladdu dhugaa nama qabate irratti duultan hundi keessanuu dhaamsi kiyya guyyaadha mata duree Jawaar Maamman malee hunda keessan jechuudha.